السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني وروني أمانتا برالي جرتو فرطو كينا في كبجمتو كينا أكم أفيان كيسن جريني مال فكاتن الحمد لله رب العالمين نبرا بريدا دان سنين جرا أوبليان كنكو ناف جرتني بغنا جرتن هندي كيسن جرا سنين جرا dhufeetiin jira obboleeyyan kankoo badeetiin ture dhufaatiin jira badee dhufe hadda ammoo dhufeetiin jira ani obboleettiin teessan dodolaa show warri jalatti argamtan subscribe like share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedhu obboleeyyan kankoo jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya akkam nuuf jirtanii garuu naaf jirtanii yaa qaqqaaleewwan kiyya baga naaf jiraatan hundi keessan akkasuma warroonni dodolaa show subscribe hin godhin like share hin godhin like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaan isin jedha wal malee humata kan qabnu obboleeyyan kankoo akkasuma dodolaa show malaa ta'uu dhuftee sagalee ummata ta'uu kiyya ni beekama jechuudha. Ani nama biraa sagalee namaa ta'u jechuudha. Sagalee namaa ta'a akkasii inshallah deebi'eetiin jira inshallah maaltu si deebise hoo jettan waan na deebise laaluu yoo barbaadan waan na deebise dhaggeeffachuu yoo barbaadan asuma let's go isiniin jennee jirra jaalatamtoota keenya wanni na deebise wanni fidee asirra na dhaabe wanni asii jala bobaachisu maali yoo jettan maaliin deebitee mee yaada sammuu keessatti maaltu miidiyaa deddeemu jira itti dabeessuu dhufte moo itti micciiruu dhufte maalidha jechuun keessaniin oolu yookiin itti micciiruu yookiin qannasuu akkas isiniin jira obboleeyyan kankoo ni yaadatama kaa gololchaa wood fuudhuudhaan sargii ji'a kana girgireessu jiru miidiyaa kana jechuudha nu girgireessu jira. Sargi gololchaa udirra jirra sargi Sumayyaa fi gololchaa yookiin Ibrahim irra jira jechuudha torbee kana wanni banneef kanumaaf hin banne sargi isaarra jirra sargeessu jirraan isiniin jedha obboleeyyan kankoo giruma gabaabaadhaan yoo isin ibse akkasuma Sumayyaa itti fuunee mana galchine horaa bulaa deebanaa eega wal fuutan jenneeni biraa hafnee eebbifnee mana isaaniis galchinee ka dadhabbii jiru kaamera maduubatti ofirraa lashigoone meeshaa namaallee ka gugurre ofirraa galchine maaliif namni meeshaa ofii qofatti hin hojjetatu meeshaa ofii qofaan cidhan galfatu meeshaan mana keessa jiru cidha namarraan galchu kanumaaf jenne meeshaa namaallee ka fuune kan kabajaan deebifne reefuu dhufneen isiniin jenna obboleeyyan kankoo kana keessatti maaltu si mudatee haalli dalagaa akkamii waxii sochoosuun biddeena diriirsuun akkamii jettanii nan gaafattanii isin maali akkam turame haalli isaa haalli waxii sochoosuu haalli biddeena diriirsuu haalli maalii bishaan waraabuu jira maali daadhii buusuu jira magaalaa deemanii shiroo manaddaa akkamtii barbarreen maali isinii mee maal dhiisa obboleeyyan kankoo mee maaluma isinii mee maaluma dhiisa qophii isaatiif jecha hardhaan kun hiraftii arganne kanaafuu sanis waa hunda ofirraa qopheessinee taa'u jirra obboleessa keenya fuune jechuudha kanumaan amma hoo maaltu hafee gololchaan maar barbaadaa dubartiillee lama godhatee akkaan ta'u akka maleen ta'u fuudhee amma hoo maaltu irra jira maalirra jira hoo jettan Ibraahimii Sumayyaa eega fuudhee manatti galee guyyaa takka gaduma ba'uudhaan
tabiraa argatee galuudha. Sumayyaan amma muuftee jirti. Sumayyaan waliin siqaayii argee rakkatee ufiis rakkatee tumamee namas rakkisee ijoollee ofiis miidhee maatii isaa jalaayis waa hunda godhuudhaan Sumayyaa itti fuune ammas Sumayyaan qofti nan geettu. Bakka kiu jechuun qabadhe kiu. Sumayyaan bichaan gannan qabdu. Wardaanis ganna qabuu dhiifte. Sumayyaalleen gannan qabdu. Akkuma duraanii san maraadhe kafana gatee qotiyyoo tokko hatee gurguradhee ammas taranatti fuudhuu qabdan jedhee ardaa fi yaasuu qabadheeti. Bahee karaa jira. Milkaaya hin milkaawu. Sargiin sargi. Bakka maal goonare? Kaan qallee, kaan gurgurree, kaan hin gabbarree, finna horii. Mina abbaatu maal godhuu dandeenya? Ka qabnu ilma tokkocha waan qabnutti kutachuudha. Dubartii haala shariyaan jedheen arfan lama asiin lama asiin kennee fi harka dha'uufidha. Maal jennare? Maal goonare? Wanti goonuun jirtu. Dhiisi jennu nuun dhiisu. Tunuusi geettee nuun dhaga'u. Waan goonuu qabnu. Hordoftoota kan koo maal jettan ree? Kana odoon qabannee dhufne tokko isa kana. Viidiyoon waa'ee Ibraahim namni waa'ee Ibraahim dhageessuu barbaadan Dodolaa Show subscribe like godha share godha nu bira dhaabbadha. Warroonni waa'ee isaa keessa gadi fageenyaan dhaggeeffachuu barbaadan miidiyaa kan nu dabalama nu faana turaan isinin jenna. Kutaa tokkoffaa hanga kutaa lammaffaa itti fufuu danda'a yookiin hafuu danda'a hin beekamu. Kanaafuu asumaan namni waa'ee